sababa nama tokko persantii dhibbaan dhibbatti yookaas immoo onnee keenya guutuudhaan jaalannuuf namni suni tasa kam nama biraa ta'a laata yookaas na dhiiseen sokkaa laata jennee yeroo baay'ee shakkiiwwan garaagaraa yookaas immoo iyyuu amanamummaa keessa keenya balleessinee shakkii keessa keenyatti shakkii feddoo kenninee tooni yeroo nama tokko yookaan nama persantii dhibbaan dhibbatti dhugaa nu jaalate tokko jechootawwan garaagaraatiin hin madaalla jennee namni sun eessan bahee eessa olee kallattii kam jennee too karaan olee miidiyaa irras ta'ee qaaman kallattii garaagaraatiin hordofii itti baay'isna taanaan nama sana jalqabuma nama dhugaa persantii dhibbaan dhibbatti nu jaalatu sana karaarraa qabaa jira jechuudha yookaas immoo namni sun jechoota nuti guyyaa guyyaan itti deddeebisnee kaasnu sanaan akka inni karaarraa goru taasisaa jirra kana bara maal ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatamatti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkamsaa kana keessan ana obboleettiin keessan nagaa guutuu raafaa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib laayik gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraa na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuu jaaladha deebi'ee dhufee jira maaliin deebitee dhufte jechuun keessaa hin oolu akkuma jalqaba mata duree irratti argitan kana mee keessattuu ijoollee shamarranii har'a wanta nani dubbadhu kanarraa waa tokko ni baratan jedhee yaada akkasumas immoo namni adeemsa akkasiirrallee jirtan hin dhabamtanii baay'een jechuudha persantii dhibbaan dhibbatti karaa sanarra hin jiran jechuu koo miti jechuudha walumaa gala waan kanarratti dubbachuun koo jechuun innis maalidha nuti ijoollee shamarranii jechuudha keessattuu gaafa nama tokko jaalanne yookaan jaalala qulqulluu laphee dhugaadhaan nama sana gaafa jaalanne sababa persantii dhibbaa dhibbatti jaalalli nama sanarraa jaalala qabnuuf jecha nama sana kallattiiwwan garaagaraatiin hordofii taasifna jechuudha. Silkii isaallee sa'aatiin itti eessa oolee masmararra karaa kamiin masmara kamirra galee waatsaappii moo Facebook immoo karaa kami jennee karaa kamiyyuu miidiyaawwan garaagaraa irra jechuudha kallattiin miidiyaa irra bahee ni hordofna sakattaa oollaa jechuudha sa'aatii sanarratti jechuudha namni yeroo hundumayyuu jechuudha gisee tokko chaansii argatee masmararras galuu danda'a FB wantootawwan garaagaraa fayyadamuu danda'a fakkeenya isiniif fuudhufananii kallattii sanatti jechuudha nuti maaliif sababa jaalala nama sana qabaniif ani akkan itti taradda yookaan akka waan kana itti hubadhetti jechuudha namoota baay'ee yookaan gwaaddanyoota koo of bukkeetti sababan argeef jechuudha maal godhu nama sana jechuudha namni amma maaliifin kana isinii kaasee jaalalli walqixa taanan amma ati jaalattu sana si jaalata taanan yeroo 50 maan taane miidiyaarra maaf hin galle sa'aatii 24 maaf miidiyaarra hin teenye jaalala dhugaa persantii dhibbaan dhibbatti jaalalli keessan jalqaba walqixa ta'ee jira taanan jechuudha sababa miidiyaarra galeef nama biraatiif miiseejii barreessaa sababa miidiyaarra galeef namoota biroo hordofii taasisaa wanti jennee sammuu keessatti fudhannu jechuudha maal ta'a deemee nama sana yaada inni hin qabne jalqabumayyuu hasaaba hin qabne ofii keenya maal goona jechoota guyyaadhaan hordofii taasisanitti maaliif sa'aatii akkana masmararra galteerta maaf naan bilbilee sa'aatii akkana masmararra turtee maaf miseejidhaan barreessine jennee nama sana guyyaadhaaf sa'aatiif yerootti caqacaqna yoo ta'e maaltu ta'a nama sana karaa badaarra akka inni goru gorsaa jirra maaliif wanta ilaalcha inni jalqaba sammuu isaa keessaa hin qabne sababa keessa keenya baqa jaalalli jirami jaalala nama sana yoo jaalatanii persantii dhibbaan dhibbatti gaafa jaalattan waan dhabdan isinitti fakkaata yeroo baay'ee shakkii baay'istu jechuudha sababa sanarraan kan ka'e nama sana maal goona hordofii yeroodha yerootti yookaas immoo jechoota deddeebinee maaf akkas goone jennee gaafannu sanarraa maal ta'a namni suni indaa'u gaafa nuti wantoota akkasii deddeebisnee itti gadi kaasnu
akka inni gara sanatti imalu yaada inni durumayyuu hin qabne akka inni keessa isaatti horatee waan sana dalagu taasisaa jira. Maaliif jennaan namoonni baay'een hordoffii bira darbanii sa'aatiin itti silkii isaa xalafantu jira. Kana ijoolleen dhiiraallee yeroo tokko tokko nama jaalatan irratti ni taasisu. Dhiibbaa akkanaa kana jechuudha. Silkii nama sanaa xalafanii namni sun akkamitti eessa akka isheen oolte maal akka goote ni hordofa. Dhiirris jira karaa kanaan dubartii qofa jechuu osoo hin taane ijoolleen dhiiraallee ni jiran jechuudha. Jalqaba kan dubartoota irraa hin dubbadha. Kanaaf nuti jechuudha yeroo kamittuyyuu akkuma jalqaba isinii kaase jaalalli walqixa yoo ta'e nama sanaan parsantii 100% jaalala dhugaa wal jaalatta yoo ta'e maaf kallattii ham keessatti jechuudha haala rakkataa yookaas haala akkamii keessattiyyuu namni sun si'isee hin sokku. Si'isee nama biraaf iddoo hin kennu. Bootaa jalqaba siif kenne sana fidee nama biraaf boota sana kennuu hin danda'u. Maaliif jennaan jaalala dhugaa yoo ta'e waan akkasii yookaas immoo jechoota akkasii waan taati keessa keeti kan maddeen itti dubbatte sana miti battala sanattiyyuu maal siin jedhaa osoo atumtiyyuu itti dubbatte ish dhiifama isa boruuf nan sirreeffadha kanarraa dhiifama naa taasisiin jedha. Yeroo tokko tokko waanuma hin balleessine keessatti illee deddeebi'ee yeroo itti dhiifama si gaafatu jira. Maaliif jennaan waan parsantii 100% dhugaa si jaalatuuf waan jaalala dhugaa siif qabuuf waanuma hin balleessinetti illee sa'aatiin itti deddeebi'ee dhiifama si gaafatu jira jechuudha. Kanaaf sa'aatii sanatti akkas jedhee irra tara nama dhugaa si jaalatu yoo ta'e jechuudha. Garuu jaalalli keessan ati parsantii 100% jaalattee inni immoo harka 100 keessaa parsantii walakkaa yookaan 75 si jaalata taanaan jalqabumayyuu yoo ta'e hin ta'a yoo ta'uu baate hin hafaadha adeemsi itti si wajjin jalqabe. Nutis ni jirra ijoolleen shamarranii bakka kanatti jechuudha nama tokko dafnee jaalala yookaas immoo wajjiniin amanamummaadhaan deemuun duratti wanti kun wayin hin ta'a hin ta'u. Qoy dura madaalli laala jennee yeroo tokko tokko yeroo madaalli keessa galchinu hin jira. Ni madaalla jennee yoo ta'e hin ta'a yoo ta'u baate immoo nan isa jennee haala madaalli ta'e tokkoon itti seennee sirriidha namni sun parsantii 100% yoo kan nu jaalatu ta'e nus immoo akkasuma adeemsa keessa madaalliidha yaaseennu malee jaalala sanaan parsantii 100% nuti illee jaalala sanaatti galuu dandeenya jechuudha. Kanaaf iyyuu walumaa galatti namoonni wantoota akkasii dalagdan sababa jaalalli keessanii maddeen bakka inni hin oolle waan inni hin dalagne yeroo baay'ee itti deddeebistanii maa waan akkas goote maaf akkas goote gaafa jettanii akka nama sana karaarra qabaa jirtanitti isinitti dhaga'amuu qaba. Kana beekaa. Ijoolleen dhiiras immoo yoo ta'e yeroo baay'ee shamarran ofii jaalatan tokko hin dhabna jettanii isheen sun kan biraa nama biraa jaalatti laata yookaas immoo na dhistee sokkiti jettanii hordoffii ittiin baay'isinaa. Maaliif jennaan jaalalli walqixa ta'uu qaba. Jaalalli walqixa. Jaalalli walqixa ta'ee jirannaan waan kam keessattuu haala rakkataa kam keessattuyyuu qabaadhus dhabi bareedis fokkisi yeroo kamiyyuu jaalalli wantoota kan kana hin filatu. Jaalalli waan kamiiniyyuu hin madaallamu. Sababi isaas jaalalli jaalala sababa ta'e jaalala qulqulluu yoo ta'e waan kamiiniyyuu haala kam keessattiyyuu hin madaallamu ittiin illee nama madaaluun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf iyyuu maaliif ijoolleen dhiiraa darbee jechuudha. Keessattuyyuu namni tokko tokko hin jira. Namni jalqaba waan akkasii isa mudate yookaan godaannisa akkasii namni tokko isa jaalatee isa yoo deeme shamaras yoo ta'e bakka sanatti waan tokko miidhaa tokko keessa seennee yookaas immoo nama tokko jaalannee nama sanarraa gaafa adda baane deebinee nama amanuun ni ulfaata. Amantaniituma immoo jaalalaan qabamtanii iddoo ergee jaalala keessa galtanii kaatanitti immoo yeroo hunda of dammaqxu. Maaliif jennaan isa darbe sanatti deebi'aa laata yookaas immoo kan darbe san keessattan deebi'ee of argaa laata jettanii yeroo itti keessa keessan madaaltan ni jira jechuudha. Ijoolleen dhiiras immoo akkasuma kana waan kanaan dura hubamanii jira yoo ta'e namni jaalatee isaan dhiisee deema yoo ta'e ijoollee shamarranii amanuudhaaf yeroo baay'ee itti fudhata. Of dammaqu yeroo hundumayyuu jechuudha. Namni suni sa'aatiitti parsantii 100% isa jaalatee jirutti illee in amanu na dhiistee deemti yookaan nama biraa wajjin haasofti maal jedhee wantoota nama jalqaba isinii kaase kana karaa kanaan hordoffii yookaas immoo gaafiiwwan akkasii deddeebisee kan itti kaasu hin jira. Kanaaf shamaras ta'ee dhiira ijoollee baay'een jechuudha wantoota akkasiitirraa of qusadha. Maaliif jennaan jaalala dhugaati jettanii walamantanii sin lamaan keessaniyyuu namni kamiyyuu dhiiras ta'e shamara parsantii 100% erga wal jaalattanii
boodatti shakkii wal shakkuun gonkumaa isin gedduu yookaan nam kam gedduu jiraachuu hin qabu jechuudha. Maaliif jennaan shakkiin sibirattis nama bara san birattis ni uumama taanaan jaalalli keessa suni umurii hin qabu yookaan karaa dheeraa hin deemu. Yeroo gabaabaa keessatti nama sana waanuma tokko irratti walitti buutanii gargar baatu jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu ergee wal jaalatee jira ta'e parsantii 100% wal jaalatanii jaalalaaf karaa kennanii erga jalqabanii waliin jireenya yookaas immoo boruuf nuti nama boruuf walii taanu jedhanii wal abdatanii booddeetti jechuudha. Wal shakkuu waliif amanamummaa dhabuun jireenya nama kamiyyuu ni diiga. Kanaaf nama kamiyyuu amanamummaa waliif qabaachuun barbaachisaadha. Inni dhumaa immoo maal jechuu barbaadatan namni kamiyyuu jechuudha. Wantoota akkasiitiin sababa keessanii maddu waan akkanaatiin iddoo xiqqaa ofii hin kennina. Maaliif jennaan hammuma waan sana guyyaatti dalagdan akka ofii keessanii boota keessan xiqqeessaa deemtan kana bara. Maaliif jennaan namni kamiyyuu wantoota amalawwan garaagaraa gaafa baasu yookaas immoo guyyaatti jijjiirama jechoota jijjiirama gaafa dubbatu amala adda addaa baasaa deema.